transfer si godhee account. Danda'an nuti yoo itti kennine malee jarri dhimma keenya jedhee namni waa quba qabu hin jiru argite. Baga argite. Waan takka namni quba qabu hin jiru. Nuti akkasii jedhummoo. Okay. Siifoo Jajjabduu mana madaamaa meeqa? Akkaawuntii kee bilbila keenyaa ergii jechaadha muunure awaalaan taa'aa jira maa ittaanati himime. Akkaawuntii kee ergii fiiti guddata. Keetiin agashu. Eenyuu eessaa nu himaame please. Maqaa gooftaa jette ijoolleen. Sini tolkiin ko maaluma ta'e hin jirtu. Zaakir maal jedhaa jira? Zaakir maal jedhaa rasiifan? As jala nuti awwaalaatti eenyutti bilbila wajjin hunjaani bilbila nama biraa kan akkaawuntii nama biraatti bilbila nama biraa nuuf hannaan bilbila raajaa qabna. Maali nama laata kan guutuu awwaalaatti eenyee maallaqa isitti ergine jennaan namni cal jettanii. Profeeta barraa eenyutu riippoortii godhe? Eenyu riippoortii godhe jedhanii sobaa turan? Maayini. China isti. Muunir siif ergeera akkaawuntii koo. Bilbila keenya ergite? Ergeera. Nagdi baankii mi? Bakka galatu. Maali laata kan guutuu hojii qabnaa nuti yeroo biraa nuuf hin mijaa'utti har'a qonnaa qabnaa fi nuti si mijaa si yaa'i. Ergii amma yoo ergame amma miseejiin daqiiqa sekondii 30 keessatti na bira gahaa waan ta'eef yoo erganii laatanii itti ni godhu. Okay. Boruu dhaqqaba. Boruu dhaqqaba? Bakka. Irra malee boqonnaan qabu saniif. Rakkoon qabu si ergeera. Miseejiin si bira gahu fooloo yoo deebisteedha fooloo wanti deebisite jechuudha wanti. Korbeessa afur keessaa korbeessi lama eda jige eenyuun ni jarana nu hima. Bakka namni quban qabu jarana nuti keessaan deemnee shaampiyoonii keenya babbarannee adudhunnu laata. Maal jettu guddataa fi hawwineet? Quban qabanii. Maal jechuudha qabu ijoollee mana madaamaa miski. Keessatti soo deebinee sochii asiitti barbaachisa. Sochiin keessaa silaa harki muraasni xumuramee jira. Wantoonni as keessa jiran osoo dhiibbaa godhamee too warroonni makamuu barbaadan dhufanii makamanii sagalee mucayyoo kanaa ta'anii. Ishi namni nama kana beektan jirtu. Ijoollee namni nama kana beektan jirtu meena dhima. Mana madaamaa jirra siifoo. Ijoolloo mana madaamaatu sirriitti hojii hojjetaa jirti. Sikiriitiriidhaan. Ani hin beeku. Okay. Maqaa gooftaa. Ishii. Ani hin beeku. Korbeessa afur keessaa korbeessi lama eda jigee jira. Eenyutu jissee? Eessa jigee? Wayne koode. Miti meeqa? Wayne koode kan jettu tun beeku. Qoy. Tasfaayee wayne koodee koo jetti. Wayyaa. Lakkii waa biraatiin koodee jettee siin koodee mucaan siin guddataan. Obboleessa keetii? Tasfaayee obboleessa keetii? Eeyyeen mucaan kuni birrii isatu fuudhaa birriin talaa jechuudha. Birrii isatu fuudhaa. Eenyu akkas jedhu kuni haarawaa. Eeyyee mucaan kun birrii isatu fuudhaa. Hawwi daanyee kootu seene. Namni nama kana beektan nuuf fida. Kan beektan nuuf hima. Filtarri biyya balleessee maal jedhani beektaa? Guddata waan sobamte beektaa? Tikeettii kana kan gute hin baasisiin hin jedhamne?
Reeffa kan geggeesse mucaa kana. Sikiriitiriidhaan kan hojjetaa ture mucaa kana. Okay, maqachi achirra jiru tikkeettee irra jiru kan isaati jechuudha. Footoo biraallee qaba nama duuka jirra. Kanaafan nama eenyu ta'u kan. Imbaasii jedhan imbaasii keessa maal hojjeta kun? Imbaasii keessa nama hojjetu wallaalle moo nuti? Imbaasii kutee gashee dhuunfaatti. Korbeessa afur keessaa korbeessi lama jigee jira Dubaayin keessaa. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota uummata Oromoo oduu gammachiisa. Korbeessa afur keessaa korbeessi lama Dubaayin keessa jigee jira. Hawwinet seenaa kee lamaffaatti kufi. Qabamte moo qabamte? Qabamte moo qabamte? Qabamte moo qabamte? Kuburinaa kuburchaachaa. Kuburinaa kuburchaachaachuun. Kuburinaa kuburaachaachuu. የተከበራችሁና የተከበራችሁ የዱባይ ህዝብ ሁሉ ሁለት የመዳም ቅመም ነው እንጂ የዱባይ ህዝብ ሁሉማ ቢተባበረኝ ያኔ እኮ gaazexeessituun kun naaf hin taane. Qoy gaazexeessaan adabartuu dabarsi guddata. ትላንት ማታ ሁለት ፍየሎች ተይዘዋል ተባለ። አሁን ቢቢሲ የዘገበው እየተጣራ ነው። የት እንደገቡ የት እንደታሰሩ እያጣራን በምን ምክንያት እንደታሰሩ እያጣራን ነው ስል ቢቢሲ ዘግበዋል። እናንተ ካያችሁ የት እንደታሰሩ አሳየውን። የምን አክሲደንት ነው ደግሞ? የሰው አክሲደንት Oduu gammachiisaa obbo Abdii Boqojjii. Qoy dhaggeeffadhamama. Oduu gammachiisaa obbo Abdii Boqojjii liivii baqachuudhaan obboleessa liivii irra kaanii jiru. Isaan bakka isaan jiran hanga yawwanaatti hin argamne. Oduu dabalataa erga gaafa Misayyoon tun boqotteeti yaadde dureen ani haadha manaa Abdiitti kan ofiin jettu viidiyoo garagaraa waraabaa waan turaniif dubbiin itti cimnaan gara TikTok viidiyoo waraabuu irraa of qusataniiru. Obbo Guddatatti darba. እሱ ብቻ ሳይሆን አብሮ የነበሩ ግብረ አበሮቹ ሁሉ መውጫና መግቢያ ያጡ እየተሰቃየ መሆኑ አንዳንድ ዜና ምንጮች እየተናገሩ ነው። Itti aansuun oduu gammachiisaa obbo Naasir Mohammad erga nyaata nyaachuu dheessee torbee tokko ga'ee jira garaan nakkaasa jedhaniiru. Asumarratti dabaluudhaan immoo obbo Naasir Mohammad akka isaan nu ibsanitti ani dhugaa dhossee biyya Dubaayii keessa jiraachuu waan hin dandeenyeef atantamaan na qaqqabaa dhugaan na harka jirti jechuun gabaasa dabarseera. Ennaan nuti atantamaan qabu jennu akkasitti intaloon basaastuun tokko Ameerikaarraa ani isinin qarqaara rakkoon qabu jechuudhaan aasaa kana nurkaa fuutee gara obbo Abdiitti mideksite ergasii obbo Abdiin gara obbo Naaser bira dhaqanii ukkaamsaneeroo. አስደሳች ዜና የሚሆነው በየቀኑ ኦቦ አብዲ የሚባለው ሰውዬው አቶ ናስርን ደውሎ እያስፈራራ እንደሆነ አንዳንድ ምንጮች እየዘገቡ ይገኛሉ። ሁሉም ማወቅ የሚፈልጉ ልጆች ወደ ግሩፕ ተቀላቀሉና ብዙ የምትሰሙ ታሪክና የልጅቷ እውነት የሚወጣበት መንገድ ተዘጋጅቷል። Oduu dabalataa aadde falmattuu yookiin Liibiyaa kan jedhamtu dubbii kana wantan dhosseef na ajjeesu jechuudhaan iyyannoo kennattee jirte. Ergaala sanaatii hojiin koo dhaabbatee jira. Oromoo na qaqqabaa jechuun iyyannoo tokko tokko kennatteetti. warri oduu dhiisan hun jettani as keessa nu oduuma fakkeessine waan baay'ee sunitti maarraa keessaa qabadha obboloota koo. Suuta ergaa dabarfata. Aannan adiidha jennee sinitti himuu qabna. Maa nama ajaa'ibdanii dhugaa rabbii. Maa nama ajaa'ibdan.
oduu dabalataa galgala kana Dubaay irratti gaazexeessaan sinii footoo sinii laxxafna jechuudhaan dabarsanii jiru. Obbo maalinnatiin isaa nuti hin beennu jara kana kunoo. Odoo itti aanuun yeroo darbe obbo Naasir Dafaa qaqqabaa jechuun lookashiin hin taane nutti ergoon warroonni dafqaan bultootaa hedduu qabamaniiru. Yakkamtoonni dhokatanii warroonni har'amoo boruu naa dabarte jedhanii gugguufan hedduu qabamaniiru. Baay'ee gaddineerra. Jaansuun obbo Abdii Boqojjii yoo cufame uummanni